asokkaa hin dheengaddaa akkuma gadhiifame mootummaan gadhiisa jira yeroo hedduu irra deddeebi'ee paaspoortiin gadhiifamaa jira. Sanii tokkotti gadhiifama gaafa guyyaa hammanaa gadhiifama jedhee irra deddeebi'ee isinii himaan ture akkuma isinii himaa ture mootummaan gadhiisee jira. Mootummaan asokkaa maallaqa isaa wajjiniin hunda isaa gadhiisanii jiran kanan adda isiniif baasee isiniif himaa ammas immoo fagoorraa fagootti ni baafama. Ishii immoo yoo bahuu baate akkamitti galmoomna warrootni biyya arabaafaa jiranuu adda adda baasisanii hima. Obboleewwan viidiyoo kana agartanuu viidiyoo akkanaa kana laayikii yoo gootanii fakkeenyaaf yoo sheer gochuu dhiiftanii laayik gootanii nama hunda bira gahaa yoo sheer gootanii immoo namni itti fayyadama. An wanta akka bu'aata karaan gadhu zimmee isinii maxxansa itti aansuudhaan immoo wannan dhaamsa guddaa isinii dhaamu hadiraa namoonni an viidiyoo waa'ee paaspoortii irratti an maxxansee waggan jedhe paaspoortii akka waan an baasuu narratti bilbilanii yeroo hedduu dalagaaraan jeeqama nama dhibbaa oltu dabala biyya alaati. Rabbii soraadhaa sagalee kee kanallee muraa biyya biraatti daddabarsa akka namni dhaga'u rabbii soraadhaan paaspoortii guutumaan guutuutti baasuu hin danda'u oduun isiniif dabarsa malee namni paaspoortii baasuu danda'u mootummaa qofa. Kanaaf namoonni tokko tokko immoo kan dhoksaan baasantu tarii jiran natti fakkaata sana isinumaanti yoo argattan baafadhaa wal illee kan mootummaatiin dhaqaa baafadhaa malee an paaspoortii baasuu hin danda'u kan akkanaa hubattanuu barbaada. Itti aansuudhaan immoo fagoo teessanii akkam akkamitti galmooftanuu isinii himaa akkamitti fudhattuu isinii himaa gatii isaa erga adda isinii baasee ka'e asokkaa inni qarshii kana hundaa kun akkamitti kennamaa dhaqee immigireeshinii gaafadhee jira kanas adda adda baasee isinii himaa viidiyoo kana suutaan caqasaa haga dandeessanu sheer walii godhaa namoonni sabiskiraayib godhaa karaa yuutuubii kiyyaatiin illee na hordofaa. Obboleewwan kiyyaa gaafa dheengaddaa gaafa guyyaa tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa guyyaa tokko yookaan Agustii 7 mootummaan ofumaa jiraatii maxxansanii jiran immigireeshinii akkuma agartanutti namoonni paaspoortii baafachuu barbaadan jedhanii maxxansanii jiran asokkaa gatii isaa adda baaseen isiniif dubbisee ka'ee isiniif hima. Duraan paaspoortiin jalqaba yeroo duraanii 600 ture achii ka'ee dhiheenyuma 2500 gale. Arda dheengaddaa guyyaa takka sanii tokkorraa eegalee jalqaba galmaahuudhumaaf paaspoortii waraqaa dhalootaatiif mattaawaqaa fudhattee immigireeshinii dhattee galmaahuudhumaaf qarshii 5,000 paaspoortiin duraan 600 qarshii 5,000 jalqabni 5,000 waahii asokkaa itatu galeen duraan asokkaahiin 5,000 jalqabni yookaan paaspoortii dhaqaniituma galmaahanii baafachuun duraan 600 achii kee 2,500 jalqaba kun asokkaahiitu 6,500 sun amma hafee amma 5,000 akkasii baruu kan deebi'aa saara. 5,000 erga jedhanii ka'anii jalqabni 5,000 guyyaa lama 25,000 guyyaa lamatti paaspoortii baafachuun 25,000 guyyaa shanitti baafachuun immoo 20,000. Tarree kan akkuma argaa jirtan isiniif tarreessa suutaan isiniif galeera miti achi haa addisii baafachuun akkasii asokkaayin akkas mata dureetti barraa'ee jira gatiidhaa wajjiniin itti aansuudhaan paaspoortii haaromsuun fakkeenyaaf 5,000 kan inni jira jedhani kun qaxaroo maleedhaa dhaqxee haaromsaa kennattaa guyyaa dhaqxee ashaaraa kennite guyyuma jarrii baheera kottu jedhan dhaqxee fudhachuun 5,000 akkuma isa haaromsaati. Sanumaan dabalatee jammoo guyyaan lama 25,000 guyyaan 5 immoo 20,000 inni olii haarawa baafachuudha haaromsaanis akkuma sana. Guyyaa lamatti 25,000 guyyaa shanitti immoo 20,000 haaromsaanis akkuma isa jalqaba baafamu jechuudha. Isiniif galaara miti itti aansuudhaan ammoo paaspoortii fuulli isaa dhume yookaan paaspoortii fuulli isaa dhume jechuun waan akka luqqa'uu ta'uu danda'a. Yaani paaspoortii fuulli isaa dhume innis geessanii kaayataniituma guyyaa jara jedhan fudhachuun 5,000 yaani bakka keessatuma kaa'attaa guyyaa jarri si waaman qaxaroo gaafa masii kennanii qaxaroo sana fudhattee deemtee guyyaa kana deebi'an dhufuudha. Isii galatti asokkaaywan jedhamu jechuudha. Paaspoortii fuulli isaa dhume guyyuma jarri jedhan sana deebi'anii fudhachuudha malee qaxaroo akkasii jedhamu isinii qaxara immigireeshinii dhumatti. Achumaan itti aansuudhaan immoo isuma fuulli isaa dhume kana asokkaayii fudhachuudhaaf immoo qarshii 25,000 guyyaan lama. Asokkaayii fudhachuudhaaf isuma amma fuulli isaa dhume kana. Ishi guyyaa shanitti immoo fudhachuudhaaf qarshii 20,000. Tarreen kun isinii galaan jedhee yaada. Achi ka'ee haaromsaatiin sirreeffama jechuun sirreessuu yaani. Haaromsaatiin sirreessuu jechuudha paaspoortii fakkeenyaaf haaromsaan kan isin dokumentii fayyaa fudhatanii dhaqxanuu fi kan yookiin fuulli isaa ciccitee waan akkasii rakkoo godhatee dhaqu adda adda waan ta'e jennaan. Isiniif gala miti kanaaf jarris tarreessanii jiran jechuudha. Haaromsaa fi sirreeffama kan qabu jechuudha. Jalqabumti isaa inni qarshii 12,500. Harkuma gisee dhaxxanu garuu qaxaroo isa jala kennan malee hin beekamu. Garuu guyyaa lamatti fudhachuuf qarshii 32,500. Guyyaa lamatti fudhachuudhaaf qarshii 32,500. Ishi guyyaa shanitti fudhachuudhaaf immoo qarshii 27,500. Isinii galaara miti amma isattaan yeroo irraa hin darbine paaspoortii yeroo irraa hin darbine yaani kan yeroo irraa hin darbine kan rakkoo wayii qabudha yaani kan rakkoo paaspoortii fi kan manca'eedha yaani kan manca'ee kan yeroo irratti hin darbine yaani tu
paaspoortiin utuu yeroo dheeratti hin darbiin kan akka bishaan bu'ee luqqa'uu jira rakkoo paaspoortiin itti godhatu yaani. Fakkeenyaaf yeroo irratti hin darbine paaspoortii guyyaa irraa qabdanii garuu paaspoortiin sun manca'eera bakka. Yaani jara sirreessaa miti akkuma geessitaniituma galmeessitanii guyyaa jala fudhadhaa jedhanii guyyuma fedhan baatii 2 ta'uu 3 ta'uu 4 ta'e akkuma jala fudhadhaa qarshii 13,000 galmeessuma gaafa kana kaffaltee galuudhaaf qarshii 13,000 sirreessanii si kennuun qofti. Guyyaa lamatti fudhachuudhaaf immoo qarshii 33,000. Guyyaa shanitti fudhachuudhaaf immoo qarshii 28,000. Asiniif galamiti guyyaa lamatti fudhachuudhaaf qarshii 33,000 guyyaa shanitti fudhachuudhaaf qarshii 28,000. Paaspoortii manca'eef kan yeroo paaspoortii manca'eef yeroon irraa hin darbinii fi sirreeffamaa jechuudha kan jedhanii ishii isuma walitti guunnaa. Inni ittaan immoo paaspoortii bade jalqabni isaa akkuma kanaan qarshii 20,000 yaani qarshii 13,000 jechuudha akkuma kanaan jechuudha yaani noormaali isaa guyyuma jarri fedhan guyyuma jarri isin himan dhufanii fudhachuudha. Guyyaa 33 inni kaan 23 dhiifama wannan dogoggoree jira asitti isin hifan deebi'a. Paaspoortii badee fi sirreeffama qarshii 20,000 noormaali isaa jechuudha akkuma kanaan guyyaa jarri jedhanii fudhachuudha. 20,500 garuu guyyaa lamatti immoo qarshii 40,500 isiniif galamiti qarshii 40,500 guyyaa shanitti immoo qarshii 35,500. Bakka inni itti dagadheetiin ol deebi'a paaspoortii manca'ee yeroon irraa hin darbinii fi sirreeffamaa kan jarri jedhan suni jalqabni isaa qarshii 20,500 achittan tasaasa deebi'ee qarshii 20,500 yaani guyyaa jarri jedhan fudhattanii guyyuma jarri jedhan fudhattanii yeroo irraa hin darbine ya paaspoortuma manca'e jechuudha. Garuu guyyaa lamatti fudhachuuf 40,500 guyyaa shanitti fudhachuuf 35,500. Birriin isaa fi paaspoortiin badee 13,000 yoo ta'u 33 immoo guyyaa lamatti 28 guyyaa shanitti. Inni gadi immoo paaspoortii fi sirreeffama jechuudha. Paaspoortii badee fi sirreeffamudha yaani. Jalqabni isaa 20,500 yoo ta'u guyyuma jarri jedhan fudhachuu yaani qaxaroo qabu inni kun. As tokko fudhachuu barbaade immoo qarshii 40,500 garuu guyyaa shanitti fudhachuuf qarshii 35,500. Isiniif galamiti obboleewwan kiyya. Paaspoortiin haala kanaan dhufee jira. Garuu immoo erga haala kanaan dhufee immoo as shokkaahii ariifachiisaa kan jarri jedhanii guyyaa irratti barreessan barreeffamatti isin kuyyoo isinitti mul'atti ta'e sababa kan jiru barreessaniiru. Asitti kan isiniif hanqaa sababa jechi sababa kan jarri barreessaniif mikinaata maaliitiif iyyee as shokkaahii fudhachuu barbaaddan paaspoortii. Inni namni keenya baay'ee rakkataa jiru asitti gaala. Bakka sababa jettu kana buusaniiru garuu namoonni hedduun hin agarree hedduun namaa cinqamaa turani. Sababa jechuun jira barreeffama asitti guutuu sababa kanaan barbaachisu. Maaliif sababa jechuun jira paaspoortii guyyaa lamatti fudhachuudhaaf guyyaa shanitti fudhachuudhaaf isa bakka guyyaa shaniif guyyaa lamatti fudhachuudhaaf maaliif as shokkaa'ee si barbaachise? Maallaqa kana irratti maaliif fudhachuu si barbaachise akka jechuuti. Amma fakkeenyaaf immigireeshinii deemeen gaafadhee sinuma jedhetuun viidiyoo waraabeen immigireeshinii fudhadheera. Sababa kan jarri jedhan suni maaliif fakkeenyaaf biyya alaa deemu dhukkubsattee biyya alaatti yaalamuu deemu waraqaa yaalaa kan obstaalarraa sii kenname kan biyya alaatti riiferinsii barraa'e fudhattee dhaqxee as shokkaa'ee kana fudhachuu isa badisa haa ta'uu haaraa baafachuu haa ta'uu haaromsuu haa ta'uu kan manca'ee haa ta'uu waan fedhe iyyuu haa ta'u. Maaliif isa ittaan immoo barumsa kan biyya alaa deemuudhaaf carraansii bahee jiru. Barumsaaf deemuudhaaf jette waraqaa sana dookumentii sana qabattee dhaqxee isa guyyaa lamaa barbaadde isa guyyaa shanii barbaadde akkuma feetetti fudhatti sababa kan jedhu kana mikinaanni kan jedhuuf sana. Inni ittaan immoo yookaan maaliif bakka akka biyya alaa deemaattu maal rakkattee akka biyya alaa deemaattu waraqaa sababa ittiin deemtu sana sababa paaspoortiin as shokkaa'ee si barbaachisan yookaan immoo viizaa qabattee dhaqxee paaspoortii sababa kana barbaachisatte viizaan na ajajameera jettee viizaa kee qabattee dhaqxee paaspoortii as shokkaa'ee baafachuu dandeessa. Sababa jettu achirratti kan barroofteef sababa sana mikinaanni jechuudha. Malee baasuu hin danda'an akkanaan baasaa hin jiranu dhaqee gaafadhe immigireeshinii seenatumaan gaafadhe ofii kiyyaa axxaarraa'uudhaa jedhee namoota achi keessaa bilbilee gaafadhe dhaqeetumaan gaafadhe kanaafuu sababni kun hin hafne ammallee tokkoon waraqaa riiferii biyya alaatti barraa'e lammaffaan barumsaa ta'u sadaffaan viizaa qabaadhu mikinaatuma ittiin baafachuu si barbaachise mikinaata sana bakka. Mikinaata sana hin himattaa mikinaata sana waraqaa sana fudhattee as shokkaa'ee birrii kana kaffaltee guyyaa lama barbaadde guyyaa shan barbaadde kan feetetti fudhattee deemuu dandeessa. Baay'ee fagoorraa fagootti immoo paaspoortiin ni baha. Fagoorraa fagootti paaspoortiin gonkumaa bahee sii dhufuu hin danda'u. Hin danda'amu kana paaspoortiin fagoorraa fagootti bahee dhufuun abadan hin danda'amu. Isiniif galee hin danda'amu. Yookaan malee yoo achi teessanii onlaayinii irratti galmooftanii amma fakkeenyaaf warra biyya alaa onlaayinii irratti galmooftanii ji'a tokkotti qaxaroon ji'a tokko waan ta'eef nama onlaayinii irratti galee agarsiisa ji'a tokko qaxaroon ji'a tokko bakka. Ji'a tokkotti irratti ashaaraa gootee yeroo paaspoortiin sii dhufe fudhachuu dandeessa. Haala kanaan yoo hin taane malee fagoorraa fagootti nam fudhachuun hin danda'amu kanneen viidiyoo kiyyaa agarraa jirtan sheeroo laayik godhaa.